Dabarsa. Warku bakal menami. Hasoine jira. Adira. Hasoine jira mi fitanne jira. Ammo surprise masih godu fade. Akka surprise. Mufajaan sih godu. Maalifin jarjar. Ifani bistamo. Hai. Ini Zamit, hey. Apa? Hai. Makan. Ini. Dapat. Hey, Chalisas. Hey. Barbaricuf. Nah, Zamit, hey. Barbaricuf. Rap. Coba Barbaricuf. Coba Barbar. Coba. Hai. Asin turre serentet. Male wo malta tan fiyan kam tani. Ani salatu fajra kam. Mal saakana le socho sinjadi. Awu mali na ballestani mali. No amina gujray malwat ma saakana sfidet. Be wa wayna tintani na mala. Ya abo ya hakem. La ilaha illa. Ati mal sofole surprise go chudena. Yom gabaten mali bas dura. Ajala be fajra suka dimen be wani. Ay amina fami bet nimbane. Ati wa khiyam. Yes, amma jadi sanu dufane kasa. Nujala ballestani aki. Oso amma kasa dufteo. لا إله إلا الله ما يتجري إنه تبوف تريست إيش سنة مالي بيننا نبر إنه سنة وماشي وسنة سنتي وعنده دلنا كجرا بربينه إيه نركب بكا كشير هيامي ما أبوف تريست أنا نركب بقى لا أنت ورا جرا ما كنا بلستان يا أخي نركني والله نركني خلاص رمضان دي فم جرا رجال خلاص يور رجال يور كاتر جيت يو كمان يسيت يو كمان ورا كفاية لا مش هيجي ما ندفنك هاي جاتشو لا من رجيتك إيجان سكان رجيت هنا برضو فو أمينة دفتي إمارة كان رجيت فوق كان رجيت يوم دفتي لا لا ايش هو دم ثاني سندوب اتما ما رو يسنو ما رو رمضان ثاني ارغتاني جني سات دي آمنا سيده بوم خنوا ايش هو دم ثاني تكو كرش دم ثاني بين هدو شو دم خيدا كيسه تو جريد باك بكا كتو فول مره آره جتنا کوئی کرے یہ دروم پڑنے کی አይ መሾድ ተሸወዱ አምን ያመጣች መስሏቸው እንዳለ ፊኛው ቡማሩ በቃ እስኪ ምን ልታረጉ ነው አሁን ስትመጣ የሆነት አሁን እኔ አሰማም ትሰማለች እስከ ላትሰማም ሰማ አይመስለኝም ገና ደረጃውን እስከሚወጡ አዎ እሷ ቤት ስለሆነ አትሰማም እርግጠኛ ነኝ ግን አሁን ብናፈጥነው ይሻላል ብዬ አስባለሁ ድንገት ቢወጡስ እሱ እዚህ ነበር ከመቼ ነው ወደ ውጭ ወጣ ይሄ እኮ ነገር ያገባኝ በቃ እንዳጋጣሚ ወጣ ምስኪን ሰርፕራይዝ እንግዲህ ለረመዳን ሆኗል ማለት ነው እንዴ ባሚና ቦታ አይዞ በቃ አይዞ አድላ አሰፋይ ጎለ ለማስ ረደስ ባዋል لا غلطت اجي رو يلد ما بتري ايه بنكم مالو بتري بتركات يلا نكات يملا አመኑ ቤት የለ ኑ ቤት ያመደቻ አከራስ በቃ እንደገና ተዘጋጁና ወደዛ ጋር ነው በቃ ተዘጋጁ ተበላሽብን እኮ ነገሮች እኮ ግን ቢሆንም ባለው ነገር ቢሆንም ግድ ነው አይ ሸወደም ተነር لا خلاص عم اولما سنتو لا يرو كم تلاقي تنبيتني يرو امرتي تقول ايه
yeroo amartiitti godhitanii. Kan eenee dhufte jennuu miti. Kunoo namooti dadhabee tataa'ee dhufuu diddaaminaan. Sumayyaa misayyii si barreessitee turte hagammaan barreessine. Dhufuu diddee namuu qaata taa'u jira yoo xiqqaate walakkaa tokko ol ta'ee jira. Qababba illee jijjiiraa jechuun namni akkasii akkasii hin jennu. Nam tokko hin dhufne hagammaa dhufuu diddanii taa'aniitu waan eegu jira nama. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma agartan kan sagantaa keenya hin xumurree inuu nee galle jechuudha. Jalqaba Aaminaan hanga ammaa eegu turree dhufuu diddee amma ammoo dhufuuf deemtee jechuudha. Amma dhufuuf dhiyaattee jirti. Dhufuudhaaf dhiyaattee jirti Aamina. Rafuu. Aaminaan isa dhaabatti jalaa si qaati. Aaminaa yeroo dhuftee gadi bakka isii Aaminaan dhufuu jirti mushurrittiin dhufuu jirti jechuudha iddoo sirreessaadha. Dhufuu geettooti ilaalu Sa'iid. Dhufaa jirti mee hamilee simadha akka tafa. Dhufuu jirti akkamitti simattan hamilee kaamilaa seenu jirti. Akkamitti jira kaamilaan kun dhuftee jirti jechuudha mabruuk jedhanii maashaallah jedhanii mabruuk jedhanii hordofa haraam yaaki maamu gisa kabajamtoota keenyaa akkuma dhuftan kunoo kaamilaan nu dhuftee jirti jechuudha gamanumaan maashaallah jedhanii mabruuk sin jenne jirra isin jenne jirra horaa bulaa deebanaa lama taaciisaa sadi taa kaa isin jenna mee maa jettanii mabruuk Dagaagaa horaa bulaa. mabruuk jedhan kaa Taaciisaa kudhan taaka. mabruuk Surprise jennee jirra. Dramaadhaan jenne. Dramaa garbuusatii hin jenne. Okay, isin drama itullee haaluma kanaan ati waa hundaafuu bareeda. Ati baga nu dhoysite. Waan nu dhoysites ta'ullee baga nu dhoysite ati. Kanaafuu waan abdataa wajjin duraan haasayaa akka isin waggaa baatii mee guutuu wal janajjanaa turtan amma dhageenye abdataan iccitii baasa jiran qaanfatiin adiidha. Guyyaa gammachuu keetiitiin qaanfatiin amma kanaafuu amma waa hundaafuu ati garuu mee jalqaba isii gaafii gaafanna. Maaliif nu dhoysine qophiin kun maal si fakkaatati? Maaliif akka qophaa si fakkaatati? Qophiin diraamaadha. Diraamaaf qopheessitan akka diraamaaf qopheessitan hin beeka. Diraamaa akka aruuzatti jiran jettee jirti garuu guraan koofee irraa eegalatti dhaga'ee koofee irraa inni galee asirraa eegalee ka abdata ka waan nu jidduu jira malee ka waan isin duratti kana baasuuf guyyaa ittiin geenye. Ta'ullee abdataa waa'ee qabdanii jidduu keessa waa'ee majiramu. Jiraatus waan iccitii dhuunfaa keenyatti malee waan Bileeyam keetti akkasumas asirraan fagaannu iccitii dhuunfaan jedhini guyyaan gammachuu keessanii. Akkasii guyyaa gammachuu kennaati ayyuba. Kanaafuu egaa mana nuti muddee dhoysite abdatamaan waan asitti nu waamtee fi maaliif isii akka inni waamte atumaan nuuf ibsi. Tiken. Atis kaamilaa qoba abdaa akka anaafate hojjaa sanu haa waan nu jidduu jiru haa sanumaafin arra Sa'iidii fi Sumayyaa wajjin mari'adhe waan nu jidduu san ibseetumaan Sa'iidii fi Sumayyaatti hime waanis namaas asitti yaame akka wajjuma gammannu hundinuu asumarraa eegala inshaallah achi booda guddotti dhayna maatiitti yaafi. Leesha soonatti nimi. Soonatti nimi leesha. Walquba qabnaami haasofnee jirra. Kana godhaa jedhee namni duratti namatti mari'atu. Adiidha haa haasofnee jirraa miiffatannee jirra ammoo surprise maasii godhuu fedhe akka surprise mufaajaan sii godhu. Maaliif hin jarjare? Jarjaran qabu ani. Kun gammachuudha malee godhamu haarallee qabu dhaggeeffatu alhamdulillah gammaduu qabdu. An kana hundaa'u Sa'iid hojii haasofnaan kalaas higoona jedheeti alaa tolu. Waan kan hunda qopheessine. Si galatoofan dhugaatti baay'ee galatoomi. Gochuu hanga dhiyaatamoo nu dhussu keetti baay'ee
Banu booda dubban. Guyyaan gammachuu booda si gaafa nagaru. Nu hojii gammaddee asitti harkamuu keetiif galatoomi. Aslan hamartiis binneeti waa hunda qopheessinee anaaf Sumayyaan hamartiin isi jira. Maashaallah. مبروك Kana hunda nuti qopheessineeti Sumayyaanis akka diraamaa dalaydu akka nama diraamaa dalaynu si gooteeti as fitte akkuma surprise kana si goonu eeqa dhugaadha maal maal jette maal Sila waadattiin fakkaatu waan qabdi ol baasii jetti ishee. Baasii amanaan jiru. Addeeressitee jira. Itti dhoose akka boombitti. amma waan si keessa amma waan yoo feetu waan si keessa jiru hundi baasi hundinuu ni jira dubbadhu homaa hin sodaatin Konooti surprise kana hunda waan kana hunda qopheessinee si jecha akka gammannu anaaf yaati akkasii. Qopheessuuf surprise garuu galatoomi. Silaammoo natti himuu qabda ture. Akkanatti illee jarjartallee gaa akka waliin haasa'anittillee akkanatti waan jarjartu natti hin fakkaanne ani waan gana waggaa meeqa boodati waggaa waa waggaa guyyaa lama ta'e tokko guyyaa takka ta'e akkanumatti as baaftu waan ajaa'ibaati garuu ayyee. Alhamdulillah. Tadi mah saya rumahnya mah. Ucap lole jira. Asumaanuu kaamilaa teenyaa fi abdataa baga gammaddan gammachuun har'aan tanaa gammachuu teenya nutis haalan isinii gammanne baga rabbiin jinnii san hunda sirraa kaasee atise maashaallah har'a mucaasi gaggabsinee turre barsiisii seenee nuu dhaabbatee akkana qophaa'ee si eeggatu nyaachifate mucaan ramadaan nutti ol seeni bombom mucaan cuma kutee mucaani maashaallah wallahi nuti saalan sii gammannee obboleettii teenya abdata obboleessa keenya xiqqaadha baga gammaddee atisi as bakka tanaan isin ga'uu kana haalan gammachuu guddaa qabna bakka naafi haadha rabbirraa tiingee kana isiniin haa ga'uu isiniin jenna isinis galatooma. መብሩክ ስላላሳፈርሽኝ አመሰግናለሁ። እሺ ስላሽ እንግዲህ ከዚህ የበለጠ በበለጠ ሰርግ ደግሰሽ እኔም ሚዜነቴን ቀጥዬ ባለፈው እናቶኛለሽ ለምን ተመሳሳይ ገዛች እያልኩኝ ለቦለጭ ስታረጊ እኔ ሚዜ ነኝ እና ሚዜነቴን በዚሁ እንዲያስቀጥለኝ ዱአ አረጋለሁ። ስለዚህ የበለጠ እንግዲህ አጠር መጠን ያለ ነው እንግዲህ ደስ ብሎሻል ቤት ተስፋ አረጋለሁ እና በጣም አመሰግናለሁ። መብሩክ ሀቢበቲ። አይዋ አብዳታን በሽኩራ እንዳለለው እኔ ራሴ ለሰጠው ስለሆነ እንደ ሽኩራ ይለው እሱ ነው ሽኩራ የሚለው እሱ ነው ሽኩራ እንግዲህ አደራሽ Okay, Kamila, waanin asitti arras yaameef yookiin surprise xiqqaa kana asitti si godheef waan maatii yuutuubaroota taateef jecha yuutuubaroota kan yaamne asitti gammachuu kanaaf akka hojii gammannu saniifin asis yaame eegas boodaas inshaallah maatii tiyya bira dhaynee akkasitti aruuza hafla gurguddoo goone akkasittiin hundinuu nama guddaa hojii gammanna akkasuma asitti amma waan ibsuu qabdu fi keessummoota keenya kaasitti nu argaman akka dhugumaan na jaalattee hamartii tana narraa fudhattu yookiin hamartii tana ta'an sii kan narraa qeebaltu akka ibsituuf hin fedhe sila.